kiyarraa gadi qabaa dhaaranii. Si waraabanii maarra maal nama bakka buutu arabaa ta'e fuudhee jechuun ayidiidha wayi. Eessan shari'aa cabsinu. Hin bareedu. Ijanarraa gadi qabi jedhiini jedha. Eessatan ija sitti qabeen. Maal beekan akkasadhaa jedhanii. Taaptaap nama naatti muddaa. Taaptaap qabaan itti nama muddaamee taaptaapi. Warri ishii jala jiru sun histiin qablaadha kanatti ishii jaaratuuf akkanatti taaptaapi itti muddaa jedhala harkaan. Hanga silkiin teessan cabtutti mataa kan akkana illaa gadi tuqaamee addeetan irratti akkanatti. Silkii yoo cabdu maaliin bitata? Gari naatti godha. Histiin homaa isin hin gootu. Taaptaapi itti muddaa. Maali boo ishii kophaat afaan qabaanis afaan hin qabaa. Qabitti taaptaapi itti muddi. An taaptaap godha osoo jedhin warri kiyya taaptaapidha. Lamaan baay'isa. Gaayis. Taaptaap godha osoo jedhin warri mana kiyyaa taaptaapi jechuudha. Kuma dhibbaan ni ba'a. Kuma tokkoon ni ba'a taaptaapi bichaa. Osoo taaptaap godhaan hin jedhin. Hin galchitu wallaan. Yalla ani dubbadhu faaktii. Ani dubbadhu isin bichaan taaptaap godha. Biyya dhibee jira ga'a. Ani dubbadhu isin bichaan taaptaap godha gaa'is. Dhibee jira wallaa dabbiran. Allah. Yaa warris dhibba torba keessaa qabdan bilaashna irraa hin laffa'inaanaa nagina gargaara. Allah yaa Rabbi leencaan na baaras akkuma waan kanaan dingatatti na beerit. Rizkiin Rabbi dhuftee takkaranna nama baaras. Yaa Rabbi leencaan na baaras. Yaa Rabbi ilbaa leencaati yaa Rabbi taarkan edanaan rabne yaa Rabbi Allah yaa Rabbi leencaan na baaras. Leencaan na baaras. Yaa Rabbi leencaan na baaras. Yaa Rabbi leencaan lafaan na ol kaat. Yaa Rabbi ilmaa leencaati yaa Rabbi Allah. Yaa Rabbi haadha faatee yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Maaluma naqaxxoo heddalaa ta'u sun ababaa isaati dha. Yaa na qabaatti wallaahi laaziim qaata. Qaata heerimtee ilmaan ardiidhaan balleessitee lafaan guutten jettu. Jaarsa eessaa qabda? Eessaa argatte? Viidiyoo isin waraaban laalu jira bara. Viidiyoo isin waraaban laalu jira. Mee qabe? Ka ija heddama? No. Nan daa rifeensa nan miicaa fi nan tolchaa fi bakka rifeensa warra ollaatitti jettee hin deemtu. Kanumaati irraa tolcha waan ta'eef. Waa hunda anaati irraa babbareecha. Qe'ee anaa saxaawaa akka hunditti babbareecha. Osoo inni beekata waraabanii. Widde. Bakka nama ariinatti raabootiin sitti erga hin baa. Inaan immoo artaree. Ari'amu gubee waan. Faayidaan isaan qaban kana amma fedhii isaanii tuutatee hin jira amma. Inaarin kaate aarsi malee naarini. Bisoota dhawaan cufadhee tambaya wallaahi faayidaan isin naa qabdan hin jirtani. Taaptaap osoo naa gootanii 53 habba meeqa tanqatamee taaptaap naa gootanii. Himadhu mee dullatti qixaata ka'e himadhu. Na arsitee jirta. Himadhu amma qixaata ka'e. Maal dalaytamee yoo taaptaap manaa gootan maal taatan? Qixaati tokkoffaa caatii san jechuudha lulluuqattanii hilliqamsitanii lulluuqattanii tuuftaniiti addabattanii teettan. Lulluuqattee tuuftee jechuudha. Qixaati lammataa ibidda kasalaa jechuudha. Kasala. Keencaabitti bahe as jala hin goonu naan jetta maaliif na daawwattare bahe kootu as jala. Ittoo hin goonu naan jette ifaajii ijoollee tanan irraa balleessu. Qixaati lammataa ustaas dhageeffadhaa. Qixaati tokkoffaa. Tokkoffaa caatii lulluuqattaniitiin tuuftanii teettan. Qixaati lammataa ammoo jechuudha. Gargaartanii miti. Qixaatiin tokkoffaa meeqatte? Qixaati tokkoffaa caatii lulluuqattaniitiin tuuftan. Illiqamsitanii ni tuuftan. Laala bakka qaati ilaala pilis caatii kana laala tokkichaa kanaan hin mirkaanaa jira. Tokkichaa kanaanis taasisu caatiin narraa ayyere. Inni hin qayyaru nan baasu wallaahi billaahi. Kanaa isin taachaadha malee nan baasu wallaahi.
Caatii tana narraa qayyari gaa waan ganaa dhufee namir kaansurra isa kanaat isan bilcheessa kanaat irra naaf dhiiga naaf jaalaga. Nambaas ustaaz wallahi nambaasu rabbi kakadhe nambaasu wallahi kuma shanin isin moo ibar nambaasu wallahi. Wallahi rabbi kakadhe siyyoo doosee argeesi tubsiisa. Lulluqatanii tuftan nambaasu ustaaz nambaasu. Naani dhadhageessa. Waan takka naga'u. Kitaati lammaffaa dhageeffadha achi keessatti. Ayyeen lammaffaa. Rabbuma sinuma sodaadhaa. Siyyoo doosee argeesi lulluqachiisa. Rabbuma sodaadhaa. Ayyee lammaffaa. Rabbi odoo tiktoo kanarra waliin nu fide waliin nu fidu malee gilaafatti silaas hin danda'u. Kitaati lammaffaati. Kitaati lammaffaadhaan maal gootanii wannoo gootan bakka qalama waan akka qalamaa ta sheerii afoo jirtu san isii san gattuttaniitiin voice effect kayedhu san keessa galtanii sagalee keessan torbaffarra godhattan. Ihtizaaz afaan arabeetiin ihtizaaz janiin bakka sagalee. Ihtizaaz san allamman ihtizaaz. Ihtizaaz jedhe ani ingiliffaan hin fayyadamu tiktoo afaan arabeetiin hin fayyadamu. Ihtizaaz. Kitaatiin lammaffaa. Lammaffaan san. Sadaffaa. Kitaati sadaffaadha ija hidhattan tapha guutuu. Tapha guutuu ija hidhattan. Haga taphni namootatti mul'attan. Uf jaalattuu koo. Ihtizaaz irraa si haayyadhe jammaal siinja. Lammaffaa sana danaabaas. Na faarsita na faarsita. Jaalala na qabdu naaf iftitan. Wallahi du'eetan bada malee siin faarsu. Afraffaa. Kitaati arfaffaadha jechuudha. Kitaati arfaffaadha qoraalii yoo taatan distii makarajii feermuzii wanni kolkolee mana keessatti akka hin haftu qoraalii yoo taatan qoraalii yoo caammaa roogee qoraalii yoo qoraanii yoo jechuun. qoraalii yoo beektanii. Tapha erge adeemu taphni. Qoraalii yoo taatan yalla kamiin fudhatte. Qoraalii yoo jechuun maal gaasii adda namaa baasi gaadha baatee aarii uummata kana aarii warra taaptaaf naa godhu didee parsantaa waa xiqqoodhaan namootiif jecha reemtana jechaansitu keessanuu ganaan dhiifamis gaafadhaan nannaarsini qoraalii yoo jechuun maal. Qoraalii yoo jechuun warra kophee moofaa caammaa roogee homaa distii caccabduu waan kana. Qayyari. Okay, ni qayyara okay. Wanno gootan. Maqaa kiyya asirra barreessitan. Maal ta'uu qayyari. Hai, qayyaraatu moo olaarayaan? Qayyari. Bishaan burcuqqoo lamatti bishaan burcuqqoo lama fiddanii jechuudha. Burcuqqoorraa burcuqqootti bishaan buuftan marraa 60. Qabi ishee ergi. Yalla, go ahead. Okay. Caatiin tapha duraa maal jettisi caatiin lafatti tuufta jeette. Rabbi lafattis maaliif yoonan godhau. La. Lulluqattanii tuftanii normaal taatanii naa waliin teettan. Fuula kee jiratti tufa. Lulluqattanii zibara keessatti tuftanii normaal taatanii naa waliin teettan. Warra koomentiidhaan warri giiftaroota qixaata sadeen afran kana keessaa kamiin fudda? Koomentiin laalaadhaaf lamaan baay'isa. Family hundi keessanis giran bilbilaa gizee sadi taaptaan godha banna. Lamaan baay'isa. Yeroo sadi warri mana kiyyaa ba'an. Lamaan baay'isa. Family waajibbaati yaa qabdi. Sadi taaptaan godha. Kuma sadi. An bishaan irraa hin beeku bishaan akkanatti godhansanii cinqi keessan hin galchina. Laal bishaan burcuqqoo tana duwwaa fiddanii tana ta bishaanii fiddanii akkanatti kana buustanii erga guuttanii booda deetanii kana. Bishaan heedhaadha. Da'iiqaan dhumatti ija hidhattan. Faamilii bannaa taachuu yeroo sadi akkana tuttuqaa gizee sadi si waddaachuu faamilii.
Ustaz, likii والله namaa وبالله شادي borcii baasuun tuffii تلاب naasanii. بيغانا هنتو شادي غيا تلاب بيغانا هنتو إجان هدا والله أنغا تبني دمو إن فارسو سي إجان هدا أفلال كنت غيزانو كابي أبو لال Yalla, let's go family. Bakka Memberi naaguuta. Hidhadha منو yalla. الله لال Guys, ababaa 8. Namni gara abaaboo 8. Guys, ababaa 8. والله وبالله أرجان والله بالله نيراني. No. والله نيراني. والله وتالله أرجان جرو إلى الدنجر أن بو أكم قران سنجو ترنزا Family memberi naa taa'uun. منو Okay. أرجان جرو والله Okay. Yalla guys, wallahi wanni caaltan jitu taa'u. هذه هي كانت تبين عن جت زراخان الشيء بالجزاء قلت مركانا جروخان أنا بدينوت أو كبين غيرتنا ما تقدموت Dhiironni teena dubartii caala caatii jaalatan. بالله عليكم يا ربي أوغانا يا ربي لينش النبارس يا ربي الله دينغتت يا الله Guys, يا ربي لينش use the triple family. يا ربي لينش يا ربي Family يا رب. triple guys. يا رب أبو دمتي سياتل Family triple. سياتل Why ijoolleen mana kiyyaa maan taatan triple guys. Family triple na. Guys triple na. Triple family triple na. Triple guys triple. Ara guys triple na.